Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kan jirtanii nagumaa qulliyyiintii shamarra qabuuni jirra jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota mukaadhibtuu akkami jirra jirtu baga jiraattanii nulleen jirra kunoo har'a keenya bakka walitti deebine isiniin jedha isinis baga jiraattanii walitti deebinee obboleessa keenya Naasiraa nuleen koongiraatuleeshin jenneen baga gammaddee baga rabbii waa maraan si gammachiisee siin jenna waa dubbachuu fi maantarii isaa ijoolleen fiduuf eebba isaa san akka ijaan argan goobisuu na fakkaata. Baga rabbiin si gammachiisee baga guyyaa kee keessallee maantaniin teessii oolanii siin jenna. Wanni aga haadha ofii namaa gammadaan jiru mire akkasii baga rabbiin si gammachiisee haaluma kanaan itti fufii miidiyaa keetillee baga eebbisiifattee siin jenna. Gaafa inni achirratti jara lamaan san interview godhu hawwii si maal godhatti jedhee ilaale. Yaani viidiyoo ciccittuutu na bira ga'e isinii galee. Si hawwiin isaa sirbaa jirti moo maal ta'aa jirti jedhee ilaalaa ture. Isaa miidiyaarratti interview godhaa jira. Wal laalaa jiranii wal shaakalaa jiranii. Akkasii baga milkooftee baga gammaddee siin jenna. Akkasuma obboleeyyan tiyya hiriyaa yeroo ammaa kana baay'ee ulfaataa jira. Wanni nama gaddisiisu oduu nama gaddisiiftu wayii argee dhufe. Tiktookiin kun miidiyaan kun feesbuukiin hundi oomishoo takkitti haasaya. Lammii gama akka taatellee irraan beeku warra afaan gocha jedhee wayiiti. Irra haasa'u kaan arge mucayyoo wayii moodeelistii na fakkaatti. Akka isaan himanitti miidiyaa kanarra otumaa isheen bira teettu reefu maratti ajjeefamte. Gara jabeenya ilma namaa kana subhaanallah hiriyaan isii ta'e isii bira jirtu jechuun garuu yaa quba qabdi na fakkaata keessaa qabaatuun ooltu bilbilaan itti bilbilanii itti haasa'anii micoon hin beekkatin malee itti himan. Ani dhugaa dubbachuu fi baay'ee garaa na nyaatte. Maaliifuu giiftii erganii fi kennaa jechuudha. Kennaa kennanii fi kennaan kan kee kadhumaa nafseeteeti jedhanii. Isiin immoo hin galleef jechuudha. Isinii hiikaa jira nama Ingiliffa sana isinii hiikaa jira. Ingiliffa isiin jedhame sana isinii galee. Akkasii dhugaa dubbachuu baay'ee tokko garaa na nyaatte. Xiqqoodha mucayyoo waggaa 23 jedhan. Taganaa waa hedduu eeggattu waa hedduu nama keenya bichaa miti bakkuma mara namni garaa walitti jabaataa jira. Zabanuma keenya gaafa hundeen. Otoo habashaan garaa walitti jabaatte arabni garaa namatti jabaatte arabni akkasii habashaan akkasii jennu kun uummanni kun illee deeme uummanni diddiimallee waluma bira taa'ee wal fixuu jammare. Xaa walitti godhuu jammare. Shagguxii jechuudha. Kan isii ajjeese suni innis yaa oduu filateetu na fakkaata. Tanaan taane nama biraatiin taatu ta'itti laata. Akkasii rabbi riyaa hamtu namarraa haa qabu. Wayita inni dhufee ol seenu makiinaan tun dhufte motorri dhufte kanaaf hoon ooltu adiyyaan xiyyaa kanaan dhufuun ooltu jette. Maayikii qabatte ol seenanii jennaan maayikii qabatte ol seenan dhala xuulumatti dhokaasan takkitti dhahanii harma kanarra dhahanii subhaanallah. Taannin immoo mataa barra sammuu yaadni gara jabeen ilmi namaa kun illee namni kun garaa walitti jabaata yaa rabbi shookii. Miidiyaan guutummaa isiitii beekamtuudha. Nama torba taa'ee ilaalaa jira. Alii fi isii biratti wayita isii dhayansan jechuudha. Nama 7,000 namni 7 kamaali miti. Nama 7,000tu taa'ee ilaalaa jira. Daddafika hadiyyaan eessa geetti gara mana galuu fidaa jetti.
bakka isilleen nam tokko gaafa guyyaan isaa gaafa gahe nama tokko akka himanitti yoo waggaa dhufu du'e dubarana baalli isaa bu'aa jedhan. Garuu akkasii isii baalli isii waggaa darbe bu'e mijoo qaamni isii kun nashaata hin qabdu beeyte ofitti beeytee jirti. Maaltu itti dhufaa jira haa wallaaltu malee akka waa itti dhufaa jiran beeytee jirti akkaataa isin achirratti gurgurattu. Tuun immoo dhuftee wajjin haasoftuun immoo ani kana gaarrame haga isiin dhayamtee kuftee jettee asii xixumaan takka rifannoota malee liifii isii cufte. Hiriyaadha jechuun nama kun hiriyaa. Odoo nama cinaa taatee bararee bahee taree baannanee iyyee dachii balleessi yookiin isii ol harkisaa yookiin maal jedha. No isiin immoo dhuftee tumaan sim jettee bilbilumatti as baatee liifii isii cuftee biraa tarte. Maal jechuudha? Yoo kana jennu isilleen harka keessaa qabdi jechuudha. Fireendi isii sun isillee bite jechuudha kam jetti. Biteera hiriyaadha silaa jechuun eega isiin takka dhaamte lammata dhiisuu hin qabdu ture. Lammata dhaamte sadaffaa dhaamte liifii isiin irra jirtu sanuu akkamitti yaadatte? Iddoo qubaayyuu qabaadhanii nuu yaadadhu iyyuu. Inuma dhiisee tara yaadadhu. Isiin garuu dhuftee tumas jettee liifii isii gixxi gootee qabdee irratti cuftee baate. Takka rifannoota takka malee hiraara takka malee. Yaa Rabbii kee garaan ittiin jabeessin kana. Si nama qammasanii ilaalanii itti dhiyaatamu halkamitti dhiyaatarree? Hiriyaalee san ofirraa eega. Tolchaa addaan baafadhaa namni miidiyaa. Garuu jechuun nama qammasanii ilaalamu akka godhanii ilaalamu. Akkamitti ilaalan waa sukkara ta'e nama osoo sukkara taate osoo soogidda taate qammasanii ilaalanii waa yaada isaa ilaalanii itti dhiyaatan. Garuu namni sukkaraa miti soogiddaa miti yookiin nyaata miti kan dhandhamanii ilaalan. Akkamitti nama jiraachuu dandeenya? No maadri wallaahi dhaziin baay'ee tokko natti dhagahame garuu namni gara mara garaa walitti jaba guyyaan qiyamaadhaan sun kaloofte. Eega namni garaa walitti jabaate hiyyeessa fi dureessis tokko ta'e guyyattiin qiyamaa jedhan sun kaloofte eeggadhaaf ofirraa eega. Rabbiin nama haa tiisu. Rabbiin dura numaa hiriyaa gaarii nu haa godhu. Yoo na ofiitiin nama gaarii taane hiriyaa gaarii argannaa jechuudha. Akkasii Rabbiin ilma balaa intala balaa isinirraa haa qabu. Balaa ofiin deemte isinitti dhuftu isinirraa haa qabu. Laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa.